ayyaana walirraa hirmaannu tajaajilamnus gochuu keessaniif gooftaan isin haa eebbisu. Obbolootni hundi keessan immoo galgala kanatti lafa biraadhaa ta'is guyyaa ta'uu danda'a isin biraa nu biraa galgala sa'aatiin isaa maalis haa ta'u Waaqayyoo waaqeffachuudhaaf sagalee Waaqayyoo irraa hirmaachuudhaaf Waaqayyoon walii kadhachuudhaaf yeroo waaqeffannaa kanaaf yeroo kadhannaa kanarratti immoo hirmaachuuf dhuftanis gooftaan dabalee isin haa eebbisu. Obboleessi keenya faarfataanii Aalamuun gooftaan si haa eebbisu. Baay'een eebbifameen karaa kootiin Aalamanaa koo wajjin baay'ee natti toleetu Waaqayyoo waaqeffachaa turre. Waaqayyoo gooftaan maccaa si haa eebbisu ayyaana kana sitti haa dabalu. Hamma dhumaatti jiraadhuuti faarsenna. Waaqayyoo si haa eebbisu. Obboloottii warri sagantaa kana dursitan obboleettiin keenya warqeenis obboleettiin keenya meetiinis kadhannaa warri tajaajilaa turtanis Waaqayyoo gooftaan maccaa si haa eebbisu. Egaan kana jedheeti kallattiidhumaan galgala kana immoo Waaqayyoo nu gargaaraa sagalee Waaqayyoo irraa sa'aatii naa kennametti walii wajjiniin ilaalla. Baay'ee yaadaan ture akka namaattis akka kiristiyaana tokkootis kadhachuunis qophaa'uun barbaachisaadha. Bakka ta'eefis qophaa'aan ture keessa kootti dubbii cime tokkotu jira. Galgala kana gaa'isa walii wajjiniinitu hirmaanna sagalee Waaqayyoo irraati. Innis jireenya qophaa'inaa qabu jiraachuu isa jedhuun dubbachuu barbaada. Yoo inni qophaa'anii jiraachuu isa jedhuun barbaada. Yeroo qophaa'anii isa jedhu gaa mata duree man dubbadhu kanarraati baay'een keessanii waan baay'ee hubattu yaada garamitti akka hin deemu sagalee Waaqayyoo irraa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1-4 nan dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1-4 amman eegan dubbisee booddee irra deddeebi'ee badaa dubbisee isin dhamaasu kutaa mandarratti dhaabbadhee dubbadhuun isinii dubbisa jechuudha. Amma Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1-4tti nan dubbisa. Akkana jedha maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos nan dubbisa. Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafaminii Waaqayyotti amanaa anattis abanaa. Mana abbaa koo keessaa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Otuu inni hin jiru ta'ee isinitti nan himan ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeemaa. Yommuun dhaqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoodhuma an jiru isinis immoo akka jiraattanii fi deebi'ee dhufeetanii gara ofii kootti isin fudhadha. Deebi'ee dhufeetan gara ofii kootti isin fudhadha jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9-10 kanumaan dubbisaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9-11 nan dubbisaa. Innis akkana jedha. Dubbii kana dubbatees otuma isaan ilaalanii gara Waaqaatti ol fudhatame. Duumessi isa simatee ija isaanii duraa in dhokse. Otuma isaan karaa inni ol ba'e sanatti ija hin buqqifatin kunoo namoonni uffata adaadii uffatanii 2 isaan bukkee dhaabatanii isin namoota Galiilaa maaliif dhaabbattanii Waaqa keessa ilaalaa jirtu? Yesuus inni isin biraa gara Waaqaatti ol fudhatame kuni akkuma amma itti gara Waaqaa dhaquusaa argitan kanatti immoo deebi'ee in dhufaa jedheeniin. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Maatiyos irraa duwwaa dubbiseen kadhata gabaabaa kadhannaa. Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 1-13 isa jirurra kutaan irratti galgala kana hundaa'uudha. Kutaa kanan dubbisaa. Baay'ee kutaa beekamaa yeroo baay'ee kan dubbifattan, yeroo baay'ee kan barsiiftan, yeroo baay'ee kan irraa barattan yaada. Namni baay'een fakkeenyummaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin barsiise kana yeroo baay'ee afaanumaan illee dubbata, karaa adda addaa illee dubbata. Waa'ee fakkeenyota durboota kurnaniiti kan iddoo kanarra jiru. Yesuus yommus mootummaa Waaqayyoo durboota kurnan warra ibsaa isaanii fudhatanii dhirsa misirroo simuudhaaf ba'an fakkaata. Durboota sana keessaa 5 gowwoota turanii 5 immoo afshaalota turanii. Warri gowwootni ibsaa fudhatan malee cuunfaa ejersaa isa ibsaatti naqan hin fudhanne. Warri afshaalonni ibsaa isaanii wajjin cuunfaa ejersaa qodaatti fudhatan. Dhirsi misirroo galuu turraan hundumti isaanii muganii rafan. Halkan walakkaa immoo sagalee
guddisee dhirsi misirroo kunoot isa simuudhaaf ba'a jedhutu dhagaan yommus durboonni sun hundinuu ka'anii ibsaa isaanii tolfatan. Warri gowwoonni warra abshaalotaanii ibsaan keenya dhaamuuf jedha cuunfaa ejersaa sana cuunfaa ejersaa keessanirraa waa nuuf kennaa ittiin jedhan. Warri abshaalonni garuu deebisanii warra gurguran bira dhaqaatii bitadhaa malee inni nuufis isiniifis hin ga'u jedhani. Yeroo isaan bitachuu dhaqanitti dhirsi misirroo hin dhufe. Warri qophaa'an isaa wajjin mana cidhichaatti ol galan. Balballis hin cufame. Durboota sana keessaa warri hafan immoo booddee dhufanii yaa gooftaa nu ban jedhanii inni immoo deebisee dhuguman isiniin jedha isin hin beeku jedheen. Egaa guyyichi yeroochi isin beektanii dammaqaa jedhee jedha. Waaqayyoon kadhannamee gabaabsanii. Waaqayyo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa guddaa si galateeffannaa si jajannaa situ nu jiraachisee guyyaa kanaan nu ga'ee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyoo kan akka kee hin jiru kan nama geggeessu kan nama danda'u kan nama baatu abbaan araaraa jaalalaaf mararteedhaan ofitti kan nama irkisee hamma dhumaatti namaa qobsee jaalala barabaraatiin kan nama baatu hin jiru si duwwaadha. Waaqni akka kee hin jiru hin jiraatu dorgomaas hin qabdu. Kanaafis si galateeffannaa galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Galgala kana fuula keetti ani sabi kee fuula keetti argamneerraa nu argamuu miti argamuu kee barbaannaa argamuu kee immoo nu gidduu jira. Nuuf waaqeffamaa nuuf ulfina nurraa sitti dhiyaatu fudhachaa nuuf sagada keenya fudhachaa jirta. Amma immoo battala kana sagalee kee yaa Waaqayyo ati nu barsiisi nutti dubbadhu. Adaraa Waaqayyo sagalee keetiin kottu nu gidduutti mil'adhu. Sagaleen kee kun hojii hojjetu. Yaa Waaqayyo gooftaa yeroo kana jireenya keenya hundumaa dabarsinee sitti laannaa ati nu wajjiniin ta'i. Karaa adda addaatiin sagalee keetiin nuyi wal bira kan dabarsu tasgabbiin sagalee kee kan dhageenye kan nu jeequ dhukkuba sirna keenya keessa jiranii nutti dhageessuudhaan karaa adda addaatiin haala adda addaatiin kan sagalee kee jeequ barbaadu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan jedhaa bakka jirutti kan hidhame haa ta'u. Gooftaa ati nu wajjiniin ta'e argamuu keerraan kan ka'e yeroo gaarii yerootti yaa Waaqayyo sagalee keerraa ittiin hojjetamnu ittiin haarofnu ittiin dammaqnu ittiin yaa Waaqayyo guduunfaan nurraa hiikamu maqaa Yesuus Kiristoosiin nu taasisi. Galanni siif haa ta'u. Eebbifami maqaa gooftaa Yesuusiin amiin. Waaqayyoon guddifnee hin galateeffannaa maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaan handhuura kiristaanaati jedheen fudhadhan. Kiristaanaa keessatti wantoota gurguddaa gara arfan tokkootu jira. Kiristaanaa gaafa amantii kiristaanaa gaafa laaltan nu illee kan ittiin goonu. Fakkeenyaaf maal fa'a yoo jettanii dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin baay'ee kan ittiin Waaqayyoon galateeffannu Waaqayyoon nama ta'ee bifa garbummaa fudhatee nuuf jedhee ilma namaa ta'uudhaaf yeroo inni fedhe dhufee biyya lafaa irratti Maariyaam durbarraa dhalate waan guddaadha kiristaanaa keessatti. Addunyaa kana irratti baay'ee ayyaana kabajamu keessaa ayyaanni guddaan tokko isa kana. Keessumaas warri biyya hambaa jirtan beektu inni beekus inni hin beeknes inni Kiristoosiif ulfina kennus hin laannes guyyaa kana baay'ee kabajaa baay'eedhatu eegaa baay'eedhatu simataa karaa adda addaatiin mul'isa. Numnoo warri dubbiin kun nu galee sagalee Waaqayyootiin wal qabsiifnee kiristaanaa keessatti Waaqayyo nama ta'ee dhalachuun gooftaan Yesuus Kiristoos wanta guddaadha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Otuunni hin dhalanne ta'eeti baay'ee rakkisaadha. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti waadaa tokko nu gale Waaqayyo. Gaafa Addaamii Feewaanii cubbuudhaan kufanii kufaatiin biyya lafaa kanatti dhufee namniif Waaqayyo gargar ba'e Waaqayyo akkasumatti nama hin dhiibne. Waaqayyo Waaqa akkasitti nama dhiisu miti Waaqa abdii namaa ta'u sana immoo raawwatu bakka ta'ee fi sii fi nadhinitti gidduu diinummaa nan ka'a jedheetu si keessaa inni bahu mataa bofichaarra in ejjeta jedhee waa'ee Kiristoos Yesuusii Maariyaam durbarraa dhalatu raajummaa iddoo sanatti dubbatame ilaala. Kanaaf kiristaanaa keessatti dhalachuun Kiristoos Yesuus wanta guddaadha wanta dinqiidha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Seenaa addunyaa kana irratti ta'e keessaa seenaa guddaan nama ajaa'ibsiisu waa'een isaa baay'ee barreeffamee waa'een isaa baay'ee faarfamee waa'een isaa baay'ee jedhamee Waaqayyo nama ta'ee dhalachuusaati. Namooti baay'een kanatu garuu fidide Waaqayyo akkamitti dhalata isa jedhu Waaqayyo hin dhalatu duruma turee sagaleetu nama ta'e afaan warra Ingiliziitiin incarnation isa jedhamu incarnate ta'e nama ta'eetu mul'ata. Maaliif nama ta'e yoo jettanii
namni bade kuni waaqayyootti araaramuudhaa fi dhiiga qulqullaa tokkotu barbaachisa. Dhiigni hundumtuu immoo cubbuu qaba ka'eef kan namaa dhiiga qulqullaan sun immoo waaqayyo nama ta'ee mul'achuu qaba ta'ee nuu dhalate. Kanaaf dhalachuun gooftaa Yesuus Kiristoosii Kiristinnaa keessatti amantii Kiristinnaa keessatti iddoo olaanaa qaba. Lammaffaatti dhalachuu isaa duwwaa immoo miti. Baay'een isaanii illee kan addatanii turan keessumaa warri Ibrootaa mootummaa isaanii deebisaaf jedhanii mootummaa Israa'el deebisaaf jedhanii kan addatanii turanii raajii guddaa ka'e jedhan tokkotu du'e. Kanaaf du'uun Kiristoos Yesuusis iddoo guddaa qaba Kiristinnaa keessatti. Otuu inni hin duune ta'ee aniif isin har'a hin jiraanne. Du'uu isaatiin aniif isin jireenya arganne maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Nuyi otuu Kiristoos Yesuus hin duune ta'e namni nuu du'u hin jiru. Namni ba'aa nuu baatu hin jiru. Otuu inni abaarsa nu qabnu nuuf jedhee fannoo irratti fannifamee abaaramaan taaneetii eenyuyyuu bakka nuu bu'u. Kanaaf du'uun gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos iddoo guddaa qaba. Kanaaf guyyaa du'uu Kiristoos Yesuusii namoota adda addaas Kiristinnaa keessatti in yaadatu yeroo hundaa. Irrattaanee du'uu isaa immoo duwwaa miti. Otuu inni du'ee hafeera ta'e akka waaqa warra kaanii. Otuu inni du'ee hafeera ta'eeti seenaan Kiristinnaa hin dubbatamu. Gooftaan keenya waaqa bakka ta'eef immoo du'a keessaa waaqayyo isa kaasee awwaala diige. Kanaaf du'aa ka'uun gooftaa Yesuus Kiristoosis baay'ee nama dhiba, baay'ee namatti tola. Namooti baay'een du'aa ka'aniiru garuu deebi'anii du'aniiru. Inni du'aa ka'ee garuu deebi'ee hin duune waaqa mirga abbaa jira. Kanaaf har'a dhalachuun Kiristoos Yesuus, du'uun Kiristoos Yesuus, du'aa ka'uun Kiristoos Yesuus Kiristinnaa keessatti seenaa guddaa, hojii guddaan kan itti hojjetan, jireenyi kan itti dhufe, lubbuun kan itti fayyi, namooti baay'een mootummaa waaqayyoo kan ittiin abdachiifaman waan gurguddaadha. Kun ijoodha. Amma kana duwwaan mootuu hin ta'in kiristiyaana kan ta'e, duuka buutuu Kiristoos kan ta'e, kan inni eeggatu, kan inni abdatu, lafa tokko tokkotti immoo dagachuun jira ta'a. Yoo dagates akka hin daganne sagalee waaqoo kan barreeffamee fi deebi'ee dhufu Kiristoos Yesuus. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Jireenya dammaqiinsaa jiraachuu seeroon dubbadhu kana gaa deebi'ee dhufuu Kiristoos Yesuusii wal qabsiiseen dubbachuu barbaada. Malee jireenyi dammaqiinsaa waan baay'eedhaanitu barbaachisa. Kanaafi kan nuyi abdannu abdiin jiraataan abdiin bara bara abdiin tokkittiin nu qabnu Kiristoos Yesuus deebi'een dhufa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Namooti baay'een deebi'ee dhufu keessumaa biyya keenya kana keessatti waan adda addaa jira. Waan adda addaa roon isiniin jedhu namni yeroo rakkinni faa baay'atu deebi'ee dhufu Yesuus Kiristoos yaadata. Baay'ee amma haasaan kiristiyaana keessa biyya keenya keessatti haasaan kiristiyaana maa inni hojjettanii bakka dhufaatii ilma namaatu ga'e Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufeeraam balbalarra jiraam jedhu. Maaliifi haala biyya keessa jiran keessa ilaalaniitu. Jeequmsa jiraa, du'a namaatu jiraa, waraanatu jiraa, qomoof qomoo walitti ka'uu jiraa, lolatu jiraa, oduu lolaatu jiraa, beelatu jiraa, jibbatu jiraa, jaalalli immoo diilallaa'aa jiraa. Kana ilaalaniitu akkana jedhu. Kun egaa haala biyya keenya keessaan isinitti himu. Lafi kun hin jirre immoo lafi loli hin jirre, lafi oduu lolaa hin jirre, lafi qomoof qomoo gidduu wal jibbuu hin jirre, mootummaa irratti ka'uu hin jirre, jireenyi gaarii ta'ee nagaa ta'e immoo deebi'ee dhufuu Kiristoos Yesuus badaa hin yaadatu. Badaas yaadatu badaas iddootti hin kennu. Nuyi garuu haala kam keessattuu iyyuu yenna jiraannu. Haala rakkisaa keessa jiraadhaa, haala rakkisaa hin taane keessa jiraadhaa. Waan abdii nama kutachiisu guyyaa guyyaadhaa argaa, guyyaa guyyaadhaa arguu dhiisaa. Waa tokkoon isinitti magalgala kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa. Kan isin dhibu kana itti deddeebi'ee Matsaafa qulqulluu gaafa qorattanii ilaaltan gooftaan Yesuus Kiristoos warra wangeela lallabuu hiyyeessotaaf wangeela lallabuu dhukkubsataa fayyisuu warra beela'an nyaachisuu gara darbee immoo warra duuka buutota isaatti kan inni hime yeroo baay'ee maa inni mana qulqullummaa kuni guyyaa sadii booddee guyyaa sadiitti hin diigama deebi'ee immoo ni ijaarama jedheetu waa'ee du'aa ka'uu isaatti himaa ture. Du'aa ka'uu duwwaa mootuun itti min deebi'ee akka dhufu immoo itti himaa ture. Lafan sila isinii dubbise argitaniittu. Gooftaan Yesuus Kiristoos abdatanii turanii duuka bu'anii turanii gaafa inni du'ee jedhu immoo warri kaan abdii kutatanii qurxummii qabutti deebi'anii warri kaan immoo biyya dhufanitti galanii otuu isaan qooraa adeemanii inni jaalalaan nama bituu beeku gooftaan kuni maaliin obsuu dadhabdanii jenne biratti argee immoo waaqummaa isaatti argisee anka'eera jedhee gammachiisee eega gammachiisee immoo isaan nuti tole jedhanii immoo otuma isaan ilaalanii isaan biraa ol fudhatan
ergamatti kenne. Hinnaan yeroo kana otuu isaan ol ilaalaa turaniitu isin warra Galiilaa maaliif Waaqa keessa ol ilaaltu? Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 11 dubbisa. Akkuma ol ilaalaa jirtan kana inni ol ilaalaa jirtan kun deebi'ee dhufa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf abdii guddaa nuyi qabnu isa kana. Abdii guddaa nu eegnu isa kana. Innumti immoo ofii isaatii deebi'ee dhufe. Mana abbaa koo iddoo baay'ee jira. Dhaqeen iddoo isinii qopheesse. Akka isin anaa wajjin jiraattaniif. Eeganis iddoo isinii qopheesse booddee immoo otuu hunduun kanatti maa ture. Dhufeen isin fudhadha deeni. Dhufeen isin fudhadha deeni. Kanaaf firoottan koo waa'ee dhufaatii gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos keessumaa barumsa bara dhumaa laalchisee barumsi bara dhumaa baay'ee bal'aadha. Ankutaa kana keessa Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 1:13 duwwaaratti hundaa'anii jireenya of eeggannaa jireenya qophaa'inaa deebi'ee dhufuu Kiristoos Yesuus ilaaltee kiristaanni qabaachuu qabdu waan galgala kana dubbachuu barbaada. Kanaaf kan isin dhibu handhuura kiristinnaa ta'ee kan dubbadhu keessaa dhalachuu ilma namaa, du'uu ilma namaa, du'aa ka'uu ilma namaa, deebi'ee dhufuu ilma namaati. Amma isa kaan finneerra Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Innis nun gowwoomsine. Nan dhaladhaa jedhee dhalate. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Nan du'aa jedhee du'e. Du'a moo'een ka'aa jedhee du'a moo'ee ka'e. Mirga abbaatiin ol ba'aa jedhee ol ba'e. Deebi'een immoo dhufaa jedhee immoo waadaa nuu gala. Kana immoo har'a ta'e, bor ta'e, iftaan ta'e, waggaa dhufu ta'e ani hin beeku. Garuu waan tokko hin beeku. Gooftaan Yesuus Kiristoos dhugaadha hin dhufu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Amma waa'ee isa dhufuu kana gaa hamma handhuura kiristinnaa akka ta'e kana isin dhibu waan tokko nu dubbisuu yaaleera. Waa'ee kana hamma tokko nu dubbisuu yaaleera. Matsaafa qulqulluu keenya gaafa dhaxxanii ilaaltanii raajummaa dubbatame keessaa raajummaan guddaan deebi'ee dhufuu Kiristoos Yesuus. Raajii baay'ee dubbatame. Raajii baay'ee dubbatameera. Raajummaa guddaan deebi'ee dhufuu Kiristoos Yesuus. Kanaaf kuni kakuu haaraa keessattis kakuu moofaa keessattis kan caqasame. Namni baay'ee kitaaba qulqulluutti beekaa kitaaba qulqulluuti kan jedhamu liiqiidha namni jedhamu tokko akka inni funaanee ilaaletti kakuu moofaa keessatti duwwaa 1845 luqqisa 1845 irratti deebi'ee dhufuun Kiristoos Yesuus dubbatameera. Tarii kakuu moofaa keessa eessa jira jettanii tokkoon ilaaluu hin dandeessu ta'a. Ilaaluu hin dandeessu ta'a. 1845 qoradhee argeera. Kakuu moofaadhuma keessaa immoo kitaabota jiran keessaa kitaabota 17 keessatti baay'isee mul'ateera. Amma isa keessa lutu. Maaliif kana jettan illee hammam akka kitaaba qulqulluu keessatti illee deebi'ee dhufuu Yesuus Kiristoos iddootti kenname isinitti argisiisu duwwaadhaan. Kakuu haaraa keessa immoo gaafa dhuftanii boqonnaa 260tu jira. Kakuu haaraa keessatti boqonnaa 260 keessatti gara 318 caqasame. Akka jechuun luqqisa 30 keessatti si'a tokko jechuudha. Versii 30 keessatti si'a tokko jechuudha. Dubbatameera. Hammam iddoo guddaa inni itti kenname iddoo kanarraa hin argina jechuudha. Kitaaba kakuu moofaa 27 keessaati 23 baay'ee inaasa'a 17 immoo irra caala mul'iseetu dubbata jechuudha. Kanaaf egaa gaafa sanarraa ilaaltanii iddoo sanarraa gaafa ilaaltanii waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jalqaba yeroo dhufe gad deebi'ee garba ta'ee bifa namaa uffatee cubburraa kan akka namaatti jiraatee dadhabbii namaa arge. Deebi'ee dhufuusaa inni lammaffaa immoo haasa'u immoo akka sanatu hin ta'in mootii ulfinaa uffatee surraa uffatee calaqqisaan sodaachisaa guddaadhaan biyya lafaa raasee nuu dhufa gooftaan keenya. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akkasittiin akka dhufuutu matsaafa qulqulluun dubbata. Egaa abbooti amantii adda addaa abdii kana abdii eebbifamaadha jedhanii. Maaliif abdii eebbifamaadha jedhanii dubbatan yoo jettanii guyyaan baay'een biyya lafaa warra isaa ala jiraniif yeroo rakkinaa yeroo ta'u nuuf yeroo bal'inaatti adeemna, yeroo boqonnaatti adeemna, yeroo imimmaan xaragamuutti adeemna, yeroo yaaddoon namarraa cabuutti adeemna, yeroo namni hundumtuu wal qixxummaatti jiraachuutti adeemna. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Yeroo namni hundumtuu fayyisaa isaa ijaan argee isaa wajjin hamma bara baraatti jiraachuuf deemamu bakka ta'ee fi dhuma keenya isatti galma keenya bakka ta'ee fi iddoo galma keenyaa isa dhumaatti bakka ta'ee fi abdii eebbifamaan. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u.
Meegaa waa tokkoon isinitti hima. Macaafa qulqulluu irratti hundaa'anii namooti adda addaa kanaan dura darbanii turan abboota amantiis haa ta'u, macaafa qulqulluu warri qoratanis haa ta'u, hammam akka iddoo isaaniitti kanneen bara keessa jiraatan keessatti namoota akka dammaqan akka isaan gochaa turan isinitti ilaala. Bara 110 keessa namni Ignatios namni jedhamu tokko bara 110 macaafi mul'ataa mul'ate Yohaannis eega barreeffame booddee jechuudha. Akkana jedhee dubbate kana isin. Barri dhumaa dhiyaateera. Baricha of eeggadhaatii madaalaa hunduma garas inni isa ta'e isa barabaraa ilaalaa jedheetu akeekkachiisa. Ilaalaa barri kun yoom jedhe mul'atu Yohaannis barreeffamee waggaa 100 booddee nurraa yoo ilaaltan baay'ee fagoodha. Bara sana keessallee hammam akka namni jireenya qophaa'inaa jiraatu, jireenya of eeggannaa jiraatu akkaataa isaaniitti akeekkachan dubbachuudhaaf kan dubbatu. Kana duwwaa immoo miti namni kiristiyaana beekamaan waa'ee isaa beektu Maartiin namni jedhamu bara 375 keessa shakkii tokko malee mormituun Kiristoos Yesuus ka'eera dhalateera. Eega mormituun Kiristoos Yesuus dhalate immoo kun mallattoo isa dhumaati gooftaan keenya yeroo itti dhufa balbalarra ga'eera jedhee dubbata. Abbaa amantootaa namni jedhamu tokkos immoo bara 236 keessa maal jedhee inni immoo keessuma ba'ee bara 500 keessa 500 amata biratti isa jedhamu jechuudha. Bara 500 keessa Kiristoosin dhufaa jedhee guyyaadhuma lafa kaa'e inni hin dhufaa gabaabduudha barattiin kun immoo jedheetu lafa kaa'e. Egaan gaafa laaltan baay'ee hamma bara 1,000tti hamma 1000 amata biratti jedhamutti namooti baay'een tilmaamaniiru, namooti baay'een guyyaa kaa'aniiru, namooti baay'een raajaniiru, namooti baay'ee isaa waa'ee isaa barreessaniiru. Keessumaa bara 1,500 keessa immoo ammas namni biraanii tokko bara farda adii isa mul'atu Yohaannis irratti barreeffame amma yeroon firdii ga'eera waggaa 100 caala lafti kun hin turtu jedheetu baay'ee dubbatame. Namoota baay'ee dhagaa kitaaba warri barreessan jiru. Kitaaba keessumaa namni tokko kitaaba Book of Prophecy jedhama kitaabichi. Achirratti maal jedhee barreessa kan isin dhibu bara 1656tti jedha. Bara 1656tti biyyi lafaa irraa raawwatamti yoo turte waggaa 155 duwwaa turti kanan shakkinaa jedheetu dubbata. Gimmitii ka'an baay'een isaanii, guyyaa ka'an baay'een isaanii, irratti dabalanii raajii raajan baay'een isaanii, kitaaba barreessan baay'een isaanii, iddoo guddaatti kennan. Egaa gaafa asiqaa dhuftan immoo gara 1666tti immoo raajummaan waa'ee dhuma biyya lafaa hin fanadde inuma dhohe inuma daraare bakka addeetti. Reediyoodhaan barsiisaniiru, kitaaba barreessaniiru, raajii raajaniiru, tilmaamaniiru, nama kakaasaniiru, karaa adda addaa godhaniiru. Keessumaatii lafa tokkorraa kanan dubbise kan isin dhibu biyya Ameerikaanitti yeroo galaanni dhufee herikeen torneedoonni jedhamu dhufee lafa raasuu Kiristoostu dhufe jedhaniitu isaan immoo hintsaa guddaa irratti ol ba'anii mootii simannafaa jedhanii yeroo isaan taa'aa turan tureera. Biyyuma keenya keessatti waan tokko isinitti himu. Waggaa 25-26 dura ta'a. Anaa fi obboloota tokko jiru tajaajiltoota miillaan deemnu. Kiristaanoti baay'ee yartuudha bakka ta'ee fi fagoo deemna turre. Guyyaa 2 deemuu qabna turre. Miillaan deemna waa tokko hin jiru. Lafa jiru sanaa mana tokkotti kadhannee kaaneetu halka dhoksamee kadhamaa barichi bara yeroo dargiitti gara waggaa 30 yoo ta'u jira 30 caaliira. Achi kaanee miillaan deemnee lafa tokko gaafachuu deemnu. Otuu deemnu guyyaa walakkaa deemnee lafa tokkotti gaafa geenyu manni amantootaa jira bakka ta'e itti goruu yaannu. Gaafa itti goruu yaannu dargaggooti tokko ka'anii dhumaa dibannaa addaa arganne jedhanii har'a mana Waaqayyoo keessa jiru obbolooti suni bara sana ta'e deebi'anii kolfu walitti qabamanii taa'u. Raajiitu raajama kan isin dhibu. Hojii seexanaa nama dhiba. Yeroo achirra darbuuf kaanu obboloota nama 3 taanee jirraa mana obboloota tokkotti gorree isaan nu wajjin kadhachaa turanii buna dhuganii yeroo garuu nami mana hin jiru. Haadha manaa isaanii duwwaa jira. Abaluu meerree jedhan. Hin jiru lafa akkasii deeme maal hojii deeme. Kiristoostu guyyaa irraa dhufee jara ol butata bakka ta'eef achi deeme raajummaadhaan dubbatameedhaan. Abaloo mucaan koo jedhan innas achi raqeedhaan. Abaloo mucaan koo innas achi raqeedhaan. Haadha manaa isaanii duwwaa ta'e. Amma ati immoo tamitti haftinnaa mana eebbiin kenneen deema jedhee malee ani iyyuu deemuuf hin turee jedhan. Amma maka gooma ta'e ilaalaa. Isa booddee hin aaran. Ulee fudhatanii
dhaqeen ijoollee kana reebee gashadhanii luka ka'an dabarree deemne bakka ta'eef deemnee lafa sanatti gaafa dhiyaannu lagi gajjallaa jira laga tokko bukkee teenyee dhidhiqannee aduu jira bakka ta'eef dhadhamneerraa gararraa sana goruu yaanne hin gorraa jennee gaafa yaannu obboleessinni tokko dhiisimee haafuun gorruu ijoolleen kun hubachaan jiranii kan isin boroonu akka jennu achi immoo raajii inni raajuu ilaa jarri tokko isinitti goruuf jedhu isin dogoggorsuuf jedhu gooftaan hin dhufaa isin oolis hin butaa isin filateeraa hin dhagayinaa jedhanii raajii raajichi immoo eegasii nutti dabarree deemuuf otuu jennu ijoolleen sadii gara lagaatti dhufan akka jedhanii haasa'aa deemu abaluuni turi jedheen gooftaan abaluun immoo gali jedheen abaluun immoo na eeggadhu goriin ol dhufee ol si butadhaa jedheen dhufaatii kooti jedhe gara gaara tokko irra taa'u baay'ee nama dhiba ijuma keenyaa nu kan arginu amma kun dogoggorarraa kan ka'e garuu dheebuun tokko jira isaanis yoo ta'e bakka eegasii gurbaa sana argeeni har'a hojii waaqayyoo hojjeta nama guddaadha attamiin jedheeniin keessa baanee nutti tolee birrii kiisii keessaa qabnu abbayee kootii kennu kana immoo harmee kootii kennu wayyaa kana immoo hiriyaa kootii kennu sana immoo sanaa kenni jenna turree dheetu natti himaatu amma makka keessi isaanii ka'umsa qabuun isa yaadadheen gidduu kanatti natti dhufe akkuma kana gaa biyya adii ta'uu biyya gurraachaa ta'uu namooti qoratan kuni namoota adda addaa waldaa geggeessan kun kitaaba barreessanii nama kakaasaa turanii waan adda addaa jedhan keessumaatii kan nama dhibu gaa baay'eedha ammas caqasee fixuu hin danda'u gooftaan Yesuus Kiristoos maal jedhee isa jedhudha waannaan gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee dhuma biyya lafaa kana tilmaamaa jedhee waa'ee isaa immoo raajiin raajamee jira guyyaa akkasiiti jedhee raajaa jedhee waa'ee isaa kana amantootatti himaa jeequmsi yeroo ta'u bakka raawwateera kun guyyaan har'a jedhaa rakkinni yeroo ta'u dhufaatii ga'e jedhee tilmaamaa jedhee waa'ee isaa yaada dubbadhaa jedhee yenna jettan maxaafa qulqulluu keenya gaafa qorannu waa'een kanaan waaqayyo adda baasee karaa sagalee isaatii kan inni jedhee dhufaatii ilma namaa galgala ta'ee ganama ta'ee yoom ta'ee hin beektaniiti yeroo hundaa dammaqaa jedhe waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u of eeggadhaati dammaqaa jireenya dammaqinaa qabaadhaa kanaaf egaa jireenya dammaqinaa kan nu qabaannu yeroo rakkinni jiru haalli biyya keessa rakkina ta'u jireenyuti mataa keenyaa nu mudatu miti nama dhuunfaallee yoo fudhattanii gaafa rakkinnitti cimu gooftaa Yesuus Kiristoos yoom dhufteera fudhattaa dhummee biyya lafaa yoom ta'a jedhee gammada gaafa jireenyi ta'uuf immoo waa'ee sanaa yaadu kun amma jireenya dammaqinaa dhabu gooftaan Yesuus Kiristoos haala irratti hundaa'ee miti kan inni dubbatu mallattoo dubbateeraa jettan eeyyee dubbate mallattoo kana duwwaa yeroo argitan duwwaa dammaqaa jedhee jettan immoo dammaqaa jedhe malee yerootti malee akka dammaqnu immoo sagalee waaqayyoo baay'ee waa'ee kanaa mirkaneessee wayni immoo gadi qotee hin dubbata waaqayyoof galanni guddaan ta'u bara nu amma jiraannu kana keessatti gaa tilmaammi keessumaa tarii warri baay'ee beektan yeruma dhiyoo iyyuu na yaadadha faamilii reediyoo jedhamu tokkoon barsiisaa turaniiru tilmaamuu dandeenya rakkoo maalii qabaa waaqayyo nu jalaa waan dhossu hin qabu ijoollee isaatti otoo himee waan tokko hin godhu abbaa ilma malee abbaan hin beekochuuni nuuf jedhee malee Kiristoos Yesuus wal dhaale miti baraaf yeroo tilmaamnee bira ga'uu dandeenya jedhanii guyyaa akkasiiti jedhanii gaafa sun ga'uu didu immoo ammas deebisanii guyyaa akkasiiti jedhanii warri abdachiisaa turan amma yeroo dhiyootti jechuudha. Kanaaf kadhannee raajummaa akka raajnu miti. Kanaaf silleetii mataa keenyaatiin asal guyyaa silleetii baafnee qamarii adda addaatiin akka bira geenyee waa'ee isaa sakattaanee goonu miti. Sagalee waaqayyoo kan inni jedhu jechuudha. Keessumaayyuu immoo akka nuyi waa'ee kanaa dubbannee nama sodaachifnee yookiin immoo ofii keenyaas haala jiru wal qabsiifnu miti. Sagalee waaqayyoo waa'ee kanaa akka ta'utti barsiiseera. Akka ta'utti barsiiseera. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos. Otuu dhufee biyya lafaa kana hin deeminiin dura fakkeenyaan barsiiseera. Fakkeenya inni ittiin barsiise keessaa tokko waa'ee fakkeenya durboota kurnanii sanaan barsiise. Fakkeenya durboota kurnanii sanaan qabee barsiise. Kutaan sun kallattiinumaan waa'ee dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos haasa'a. Keessumaa bara sanatti jechuudha akka aadaa biyya Israa'elitti misirroon mana misirritti yeroo dhaquuf ka'u sa'aatii inni itti dhufuuf ka'u isheen misirrittii sana xomboreewwan ishee eegan suni misirroo sana dhufuusaa hundumtuu hin eegu. Sa'aatii inni itti dhufuun eegan hin beekamu bakka ta'e ibsaa qabatanii eegu. Kanarratti hundaa'eeti gooftaan Yesuus Kiristoos har'aanaaf isinii fi
jireenya of eeggannaaf jireenya qophaa'inaa akka jiraannuuf kan inni nu barsiisuu barbaade jechuudha. Kanaaf kallattiidhumaan eega waa'ee kanaa namooti tilmaama adda addaa jedhanii barreessanii akka ta'e sagalee Waaqayyoo immoo yeroottis yeroo malees qophaa'ee ganuun jedhee nu isa kamiin fudhanna hoo jennee tilmaami namaas tilmaama ta'ee haa ta'u, raajummaan namni raajus raajummaa ta'ee haa ta'u, kitaaba waa'ee kanaa barreessanii jedhanis haa ta'uuti nu sagalee Waaqayyoo irratti hundoofne galgalas taanaan ganamas taanaan haala gaarii hin taane keessattis jireenya qophaa'inaa akka jiraannu gooftaan maccaa nu haa gargaaru. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaan obboloota koo gooftaan keenya eega waa'ee abboota amantiis jedhaa raajota adda addaas jedhaa soboos dhugaasa ta'anii hundumaa barsanii isa waa'ee isaa dhiibnee tilmaamaas hin jenne eega ta'e waa'ee isaa raajaan hin jenne eega ta'e yoo inni immoo maa'inni waa'ee isaa riisarchii geggeessaa irratti mirmirii godhaas hin jenne eega ta'e gooftaan qophaa'ina of eeggadhaa jiraadhaa eeganuun jedheeti nuyi maal gochuu qabnaa isa jedhuun dubbadha. Akkamittiin jireenya qophaa'inaa jiraannaa? Akkamittiin jireenya of eeggannaa jiraannaa? Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaan bal'aa sana dhiiseenanii Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 1 hamma 13 duwwaa irratti hundaa'een isinitti dubbadha. Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 1 hamma 13 sila isinii dubbiseera. Fakkeenya durboota kurnanii jira. Durboota 10 5 abshaal 5 gowwoota jedha macaafa qulqulluu. 5 abshaal 5 gowwoota. Kaayyoodhuma tokko qabu abshaala gowwaa ta'an malee. Kaayyoon isaanii maal? Misirroon jirti, misirrichatu dhufa. Sa'aatii misirrichitti dhufuun beekanii kurnan isaaniiyyuu misirricha simachuudha. Kaayyoon isaanii tokko. Garagarummaa qabu garuu abshaaloti 5 gowwooti immoo 5tu jiru. Hundi isaanii misirricha eeguudhaaf ta'u. Hundi isaanii misirrichi eeganii dhufuu dinnaan nama bakka ta'eef inni dadhabu bakka ta'eefi irribi qabnaan irribi isaan mo'atee rafan. Yeroo hin beekamnetti, sa'aatii hin eegamnetti, yeroo namni hin yaannetti, yeroo namni rafee jirutti sagalee guddaa dhaga'ame. Sagalee akkana jedhu. Misirrichi dhufeera. Warri misirricha eeggattan ka'aatii simadhaa kan jedhamu dhufe. Hundumatu wal faana dammaqe. Hundumatu wal faana ka'e. Hundumatu wal faana girradhee ka'eetu dukkana bakka ta'eef ibsaa isaa qabsiifate. Garagarummaan achirratti ta'e. Warri abshaalotii ibsaa ibsan keessatti nuun ga'u jedhanii zayitii itti dabala qabataniiru. Warri gowwootii iseenuma sana qabatan malee zayitii itti dabala hin qaban. Kanaaf ibsaa warra abshaalotaatti fufee yeroo ifu misirricha simachuuf yeroo qophaa'anii ibsaa warra gowwootaa immoo keessaa dhume bakka ta'eef maaloo nu ergisaa jennaan lakkisaa kun numa duwwaa ga'a dhaqaatii bitadhaa jedhaniin. Gowwoota bakka ta'eef dhaqanii bitachuu gaafa dhaqanitti misirrichi ol gale. Misirroon eega ol gale ulaan karaa alaa cufan. Bitatanii yeroo dhufan akkuma hiriyoota isaanii nuubanii yeroo ittiin jedhaniin isin hin beekuu ittiin jedhaniin. Gabaabaatti seenaan isaa kana. Amma seenaa kana akkan sila isiniin jedhee dubbiftaniittu, barsiiftaniittu, barattaniittu, lallabamtaniittu taa'ee yaadaa maal irraa argannaree jireenya qophaa'inaa har'aa borii jiraachuudhaaf nu immoo waldaan kiristiyaanaa misirrichi inni dhufu immoo fayyisaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos misirroo isa waldaa kiristiyaanaa fudhachuuf dhufuudha. Anaaf isinii fudhachuuf dhufuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaafitu yeroonsa haallisa otuu hin beekamin gooftaan Yesuus Kiristoos akka dhufu nutti namooti baay'een hin qoosu. Beellama beellamtanii yenna jalaa turtanii namni turtanii eeganii yeroo turtanii dhufaatiin kee dhufaatii Kiristoos nutti ta'ee jedhu. Maal jechuudha? Kiristoos nan dhufa eega jedhee waggaa 2000 ol ta'eera. Kunoo hin dhufne hamma irraatti deebi'ee hin dhufne atis akkasuma taate homaa nu nuffisiiftee. Gooftaan Yesuus Kiristoos nan dhufa eega jedhe isinitti meera nun gowwoomsu hin sobuu inni waaqa. Nan dhaladha jedhee akkuma dhalate. Nan du'a jedhee akkuma du'e. Du'a moo'een ka'a akka jedhee akkuma du'a moo'ee ka'e. Nan dhufa akkuma jedhe guyyaan beekamnetti dhufa. Tarii amma ta'e hin beeku. Otuu akka sagalee kana dhaggeeffannu. Tarii eger ciifneetu jirru ta'e hin beeku. Tarii borojiidhuma dhimma mataa keenyaa totuu fiigaa jirru ta'e hin beeku. Tarii iftaan ta'e hin beeku.
tarii iftaanitti sittaanu ta'een beeku guyyaa tokko Kiristoos Yesuus hin dhufu. Kanaaf amantoota obboloota koo haala kam keessa jiraadhaa? Jireenya akkamii keessa jiraadhaa? Haala gaarii keessa jiraadhaa? Haala rakkisaa keessa jiraadhaa? Waan wal xaxaa isinitti ta'e keessa jiraadhaa? Waan isiniif furga'e keessa jiraadhaa? Waa tokkoon isinitti hima. Sagalee Waaqayyoo dhugaadha. Gooftaa inni ta'e, fayyisaa inni ta'e, misirroo inni ta'e Kiristoos Yesuus ulfinaan anaaf isiniif dhufa. Amma nuuf dhufa jennee eega gammanneeti. Aniif isin akka amantootaatti akka abdii eebbifamaa kana warra eeggatutti maal gochuu qabna ree? Akka misirroota yookiin durboota kurnanirraa barannutti maal gochuu qabna? Tokkoffaa irratti jireenya of eeggannaa yookiin jireenya qophaa'inaa jiraanna yeroo jennu misirrichi yoo waan turu fakkaate illee hin dhufaati qophaa'inaa na jennu. Misirrichi yoo waan turu fakkaate illee hin dhufa. Yoo waggoota nutti lakkaabse illee hin dhufa. Yoo baroota nutti lakkaabsu fakkaate illee hin dhufa. Kanaaf qophaa'inaan of eeggannaan jiraadha. Kitaaba tokkoon dubbise. Jeefiif Jeeniyaal jedhamu. Jeef isa dhiiraati. Jeeniyaal immoo kaadhimaa isaati. Jeef Jeeniyaaliin kaadhimatee jira. Yeroo hundaa galgala see du'atu malee bu'u. Isheen immoo kan isin dhibu kaadhimaan koo kun dhufa jettee nyaata qopheessitee mana sirreessitee dhiqattee dibattee cal jettee teessee hirribituu isheen dagin yeroo hundaa isa eetti. Dhufee balbala gaafa nu rukutu daftee itti bantee simattee teessiftee nyaachiftee obaaftee kaadhimaa ishee kana gammachiiftee ofii gammaddi. Kun yeroodhaa guyyaattitu beekame. Beettee sammuun ishee bareera. Adjust of gooteetti. Keessa sa'aatiin itti dhufu sa'aatiin itti maal ta'u heddeetti. Gaaf tokko keessaa gaaf tokko garuu akkuma amala koo jettee qopheessitee qophooftee ineeddee jeefin ture. Ineeddee sa'aatii dur beekamere darbe. Ineeddee irribatti ishee qabuuf ka'e. Irribi qabuuf kaanaan kutaa TV'tti ilaalan itti darbitee TV gaafa banattuu baay'ee kan namatti tolu sagantaa isheen jaallattu tokko argite. Waa'ee dhufuusaa dagattee dhiifteetu sagantaa sanaaf fudhatamtee otuu of hin beekin dhattee sichoon dhufu jettee qodaa kaaftee nyaata kaaftee hundumaa deddeebiftee itti dhiiftee sagantaa sanatti teessee gammaddee teessee otuu ilaaltu balbala rukutan. Irraanfatteetti bakka ta'ee fi eenyu jettee gaafachuutti kaate. Takkaa gaafatteen beektu akkaataan itti rukutu beekti turte. Bitatti galee ana jedheeniin amma sagalee isaa bartee gaafa bantuu fi akka kanaan duraa qopheen hin jiru. Akkana jedheen. Jeeniyaal jedheen. Baay'een si jaalladhaa. Baay'een siif of eeggadhaa. Yeroo baay'ee na eegaa turte. Har'a seedhumaa kana irra caala qophaa'e jedheen yeroo bal'aa sii kenneeni. Ati garuu qophee bal'aan sii kenne kanatti itti qophaa'uu dhiifteetu dagattee yaada mataa kee waan jaallattuuf fudhatamte hamma kanaan dura na eeddee ishee kana na eeguu dadhabdee sintaazabeettiin jedheen. Seenaa kanarraa waan baay'een baradha. Inni nama bakka ta'eef sintaazabeedhumaan darbe. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin warri gowwooti suni akkuma namaa eeganii, akkuma namaa qophaa'anii, akkuma namaa dhaqanii, akkuma namaa rafanii, akkuma warra kaanii ribaa ka'anii dhumarratti waan tokkitti duraa hir'ateef deemanii dhaqanii bitatanii yeroo dhufanii sintaazabeen jenneen itti cufamee jedha. Waaqayyo gooftaan maccaanu waa'ee. Waaqayyo gooftaan maccaanu waa'ee. Dhuguman isiniin jedha. Amma hin dagatte har'as yoo fudhattanii namooti baay'ee waan baay'eedhaan dagatu. Namoota tokkoon hamma waan isaan yaadan bakkaan ga'anitti gooftaan Yesuus Kiristoos ofiisaa tutturu warri dhan jiru. Warri fuudhuu barbaadan amma fuudhutti, warri heerumuu barbaadan amma heerumutti, warri fuudhan immoo amma mucaa godhadhutti, warri mucaa godhadhu immoo mucaan koo guddatutti, warri mucaan guddate immoo mucaan heerumsuutti, warri mucaa heerumsan immoo mucaa koo argutti jedhu. Warri digirii lammaffaa hojjetan digirii sadaffaa warri hojjetinaa miti kanan godhinaa miti godhadha. Garuu yoo gidduutti gooftaan dhufes sayya'u Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u.
iddoo qabbanaati malee lafa caaluudha malee waan tokko jiru. Waan tokko garuu of eeggadhaa. Dhiyootu tures misirrichi yoo waan ture fakkaate sin dhufaatii guyyaadhaa guyyaatti jireenya qophaa'inaa qabaadha. Kana tokkoffaa irratti kan nuyi Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 1-13 baruuti. Har'a mee ilaalaa dagattanii jirtu moo dammaqxanii jirtu? Hammam waa'ee dhufaatii Kiristoos Yesuus yaadattu guyyaa guyyaadhaan? Lallabaan tokko kana jedha an jireenyi koo akkasii naan jedha. Nama guddaa nama waggaa 40-50 eegduu waldaa ta'ee tajaajilee gara waggaa 40 tajaajilee guyyaadhaa guyyaatti hojii koo hojjechaa lallaba koo qopheessaa kadhata koo kadhachaa har'a dhufa gooftaan jedheen eegaa. Ganama nan eegaa. Yoo ganama dhufuu baate ganama baree guyyaa dhufa faayideen guyyaa si eegaa oolan. Yoo guyyaa dhumne galgala ta'an jedhan jedhe. Yoo galgalan jenne immoo halkan kana ta'aa laatan jedhan. Gaafa lafi baruu immoo booriin jedhan. Gaafa boortoo immoo iftaan jedhan. Gaafa iftaan immoo iftaan jedhan. Eegan dhaladhee jalqabee guyyaadhaa guyyaatti har'a taa'atu jedhu waggaan koo 70 ga'e. Waggaan koo 70 ga'u malee musirroon kun umrii kootiin hin safaramu. Waan turu yoo fakkaate yoo akka isaan dhufa bakka ta'eeti ammayyuu eeguu koo ittan fufaa'e. Waaqayyoof galanni guddaadha ta'u. Nus obboloota koo haala kam keessa jiraanne misirroon keenya inni nu abdachiise nan dhufanni jedhe inni nu fudhatu kuni dhugaadhaan isiniin jedha hin dhufa yoo ture waan fakkaate illee ilaa of eeggadhaa galgalaa ganama jireenya qophaa'inaa jiraadha. Tureera jettanii hin dagatina. Inni soon dhiise bubbuleera jettanii jireenya mataa keessanii keessan deemina. Otuma barattanii, otuma hojjettanii, otuma daldaltanii, otuma pilaanii baafattanii, otuma kaayyoo adda addaa godhattanii, otuma tattaafattanii, otuma wixxifattanii guyyaadhaa guyyaatti hin dhufa ta'a jedhaati eeggadha. Waaqayyoof galanni guddaadha ta'u. Kun isa guddaadha. Abdii isa guddaadha. Sila sirritti beera abdii eebbifamaadha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 2-4 irratti yoo dubbisattan akkana jedha. Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 2-4 guyyaan gooftaa akka hattuunii halkan dhufutti akka dhufu isiniyyuu ba'eessa gootanii hin beektu. Namoonni nagaadhaa gabiidhasii otuma jedhanii badiisi itti yaadamin akka ciniinsuun dubartii ulfaatti dhufutti isaan irra ingaa. Kana jalaa ba'uun isii hin jiru. Obboloota nana isin garuu dukkana keessa waan hin jirree fi guyyaan sun akka hattuutti isin irra ba'uun hin danda'u jedha. Nuun jedha. Akka dubartiin akka tasaa ciniinsuun itti dhufu. Guyyaa 14 si hafe namaan jedha hakiimiin hakiimota keessa jirtan beektu ta'a. Da'uun kee ga'eera. Guyyaa 14 si hafe. 14 jetteetu see yaadduutu guyyaan 14 ga'een akka waliin gataa jechuutti qaba. Yoo hin hojjetu hojjettu yoo hin gabaatu jirtu keessumaa warri deessan beektu. Waaqayyo si haa eebbisu. Beektu argitaniitu. Seenaa kana yaadattu. Baadiyyaa keessaa silaa waa tokko sin beekanii qoraanii funaannadhaan lafoo qoraanii fa'itti ciniinsuun qabu. Hojii qoraan funaannachuu dhaqan isaan garuu mucaa fudhatanii qabu. Gabaa keessatti ciniinsuun qabu. Baay'ee nama dhiba sagalee Waaqayyo. Waa'ee of eeggannaa irratti kan haasaa waa'ee jireenya qophaa'inaatti. Nagaadha, gabiidha, rakkoon hin jiru. Waaqayyo magalatu yeroo ifaati otuma jedhaniitu akka dubartiin akka tasa ciniinsuun qabu isinitti dhufan. Kana keessaas namni ba'uu hin danda'u. Isin garuu namatti tola. Warra ifaati, warra halkanii miti. Ijoollee ifaati abdii kana beektu kanaaf qophaa'aa eeggadhaa. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Lammaffaarratti jireenya of eeggannaa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufuu irratti jireenya qophaa'inaa jiraachuu jechuun Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 1 irratti kan nu barannu wanti namarraa nu ergifachuu hin dandeenye baay'eetu jiraati qophaa'a. Wanti nuyi namarraa ergifachuu hin dandeenye waan baay'eetu jira bakka ta'eef jireenya qophaa'inaa qabaadha. Ilaala sun zayitii otuu kennanii fi zayitii walirraa ergifachuun hin danda'amata. Isaan garuu waa tokko jedhan zayitiin kun kanuma keenya. Nu malee nama biraa ga'uu hin danda'u. Kanaafuu isinii liqeessuu hin dandeenyu. Mana Waaqayyoo keessa yeroo jiraattanii namooti baay'een lallabas namarraan ergifatu
barsiisa namarraa ergifatu namarraa sin barannaa namarraa sin dhaggeeffannaa dhaggeeffannee barannee sin barsiifnaa lallabnas ta'a. Wanti garuu namarraa ergifachuu hin dandeenye waan baay'ee jira. Isa kan iddoo kanatti kan nu barannu. Amantii namarraa ergifachuu hin danda'amu. Ayyaana namarraa ergifachuu hin danda'amu. Hafuura qulqulluu jala buluu namarraa ergifachuu hin danda'amu. Hin danda'amu tasuma. Faarsaa namaa fakkeessuu hin danda'amuu danda'a. Lallaba namaa fakkeessuu hin danda'amuu danda'a. Akkeessuun hin danda'ama. Ergifachuun hin danda'ama. Tajaajiluu ergifachuun hin danda'ama. Tajaajilaa jedhamanii waamamuu ergifachuu hin danda'ama. Garuu bara wantooti namarraa ergifachuu hin dandeenye jira. Haadha manaa koo ishee kana na jaallatti nan jaalladha waggaa 28 ol wajjin jiraanneera. Waan baay'ee walirraa ergifachuu hin dandeenye ta'a. Garuu jireenya kiristinnaa iseerraa ergifachuu hin danda'u anarraa ergifachuu hin dandeessu. Qophaa'inni kan mataa kooti kanoo mataa kootiiti qophaa'inni kan mataa seeti kanoo mataa seeti. Qophaa'ina qabbaneetiin kooruu hin danda'u qophaa'ina kootiin kooruu hin dandeessu. Walirraa ergifachuu tasuma hin dandeenyu abbaa manaa fi haadha manaa yoo ta'an. Waldaa kiristaanaa keessatti yoo fudhattan lallaba zeemaa maayinni faarfannaa qooqa adda addaa waan adda addaa namni walirraa fudhachuu hin danda'a. Akka baluu jechuu hin danda'a. Tasuma garuu qophaa'ina amantii ayyaana Waaqoo namaa kenne keessa jiraachuu dammaqiinsa takkaa walirraa ergifachuu hin dandeenyu. Kanaaf hoore wantooti nuyi namarraa ergifachuu hin dandeenyu jira bakka ta'ee fi guyyaadhaa guyyaatti qophaa'inaan jiraadha. Kana kan nuyi barannu. Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosis Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 21-23 irratti yaa abbaa warri naan jedhan amanaa warri hin taane amanaa fakkaatanii warri deddeebi'an jireenya ergisaa warri jiraatan ergisa tajaajilaa ergisa tajaajila ergisaa lallaba ergisaa faarsaa ergisaa lissaanii ergisaa raajii ergisaa fakkeessanii warri jiraatan baay'een akka jiran waan beekuufitu yaa gooftaa kan naan jedhan hundumtuu mootummaa kootti galu hin danda'ani. Ergisaan jiraachaa turani. Jalqabumayyuu isaan hin beeku. Warra abshaalota sana warra gowwoota sana lala. Misirroota qophaa'aniiru maqaan isaanii misirroodhaa warra eeganiidha warra maal jedhaniidha. Inni garuu maayideen isin hin beekuutti hin jedhin. Qophee qabdanii akkasumatti deddeebi'aa turtan malee naa wajjin hin turre. Kanaaf saba Waaqayyoo jireenya namarraa wanti nu ergifachuu hin dandeenye baay'eetu jira bakka ta'ee fi isa Waaqayyo nuu kenne ayyaana Waaqayyo nuu kenne dammaqina Waaqayyo nuu kenne kennaa Waaqayyo nuu kenne kabanyee sagalee Waaqayyoo dhageenyee sodaa isaatiin qabamnee guyyaadhaa guyyaatti jireenya yeroo jiraannu keessatti jireenya qophaa'inaa otuu hin dagatin akka jiraannu Waaqayyo gooftaan maccaa nu haa gargaaru. Sadaffaa irratti jireenya of eeggannaa waliin jireenya qophaa'inaa dhufaatii Kiristoos Yesuus wal qabatee jiraachuu jechuun maal jechuudha akka Maatewos 25:1-13 jettanii qopheen isheen dhuma የመጨረሻ ደቂቃ ዝግጅት ወይም ደግሞ ቆጴን ደቂቃ ዱማ ዋይ ለማምጣት ከተየፊ ዱርሳት ጅሬኛ ቆጳይና ጅራ ቆጴን ደቂቃ ዱማ ዋይ ለማምጣት ቆጴ ደቂቃ ዱማ ዱበርቲ tokkotu ture nan dubbise abbaan manaa dhibaa qabdi dhibaa deemteetu amman deebee dhufutti kana hojjedhu na eegi abbaan manaa koo jettee deemte dhibaadha bakka ta'eef hintaa amman hojjedhaa rakkinan qabu maali nu yoonadha asoon geenye yoonadha hinuma eega manatti dhiyaachuu see gaafa seenii deemaa dhufuusee fagootti ilaalu bira geesseet kaa'ee akkuma isaatti bat godhee waanumallee waliin makee lafa kaa'eetu gaafa seen dhuftu la'aan abbaa manaan kee kormee mitiirii akkanatti qopheessee maal godhee si eege ilaali kanatti hin jedheeni gaafa laaltu abbaa manaadhuma bakka ta'e waan jettu dhabdi wantichi waan kormee nama jechisiisu mitiiti wanta harka ol itti fuusisu ture bakka ta'e waan gootu dhabdeetu baay'ee kormeedha garuu waa tokko sitti maa jetteeniin
maan 11ኛ ሰዓት ሰጀረም ጅሬኛ ሴዱማ ቆጴ ሴዱማ ኢሰን ጅራትን ittiin jetteen kana si gorsaa ittiin jetteen amalala warrooti abshaaloti dursanii kaayyeffatan dhufuu turuu hin danda'a ta'a sa'aatii nu itti yaannetti garas dhufuu hin danda'a ta'a qodaa ibsaa keenya keessa immoo zayitii ammana jira zayitiin kun immoo sa'aatii ammanaa booddee yoo dhume waan goonu hin qabnu kanaaf zayitii itti dabalannee qabaachuu qabna jedhaniitu dursanii qophee godhatan warri zigijjitii daqiiqaadhuma qophee daqiiqaadhuma godhatan warri gowwooti immoo eega dhufeessa kan dhagahamee misiraachoo dhufeera misirrichi dhufeera kaasi madhaa eega jedhaniitu qodaa isaanii laran qodaa isaanii gaafa laani keessan jiru qopheen daqiiqaadhuma nama salphifti qopheen daqiiqaadhuma eessaanuu nama geessu qopheen daqiiqaadhuma deemsa namaa karaatti nama duraa hambifti qopheen daqiiqaadhuma baay'ee balaa baay'ee qaba kan iddoo kanarraa kan baran isin warri biyya ambaa jirtan kana na caala dubbattu biyya keenya keessa pilaanii yoo fudhattan amma waldaanuma kiristiyaanaa keessa jiran illee qophees yeroo dheeraan godhatan waldaa kiristiyaanaa keessatti amma akka lakkoofsa biyya keenyaatti fulbaanni ji'a tokkoffaadha maandinni Augustiin inni dhumaa immoo ji'a 12ffaadha karoora ji'a 12 baasu waldaa kiristiyaanaa keessatti isheeyyuu fulbaana kana keessa beesisu akkuma seetti deemanii dhaqanii immoo gara dhuma juunitti immoo karoorsanii maal jedhanii akkuma seetti maal godhu iseeyyuu karoora baranaa kanaa hojii dadhabne ani gala gaggashaama deemu numa gangalataa deemu qophee dursanii godhatan kanaaf guddinnis hin jiru waggaa 5 qopheen godhatan waggaa 10 qopheen godhatan dheeressanii al tokko waa tokko baradhe jar tokkotu jira akka carraa ta'ee walii wajjin tajaajiluuf carraa argan namooti kun lammii biyya alaati tiimiidhaan dhufan bakka ta'ee fi wangeela lallabuu deemne qoricha fuunee maal goonee maal jennee wangeela lallabuudhaa fi lafa wangeelli hin geenye deemne baraa tokko wangeela lallabnee yeroo baay'ee gaarii dabarsinee torban tokko wajjin turree yoo waaqa jedhe amma deebinee tiim tiriippii akkasii godhannaa wangeela labsinaa jedhaniitu nutti himanii galan waggaa tokko dhufu mana ga'aniitu kan isin dhibuu anaara galfadhee iyyuu finne qabbanee wajjin haadha galfannee finne piroogiraamii waggaa dhufuu nu ergan piroogiraamii waggaa nu kanan barre hin beenu nuyi aara galfannee ganaa abeet dadhabbii achi keessatti aduunsaa kana fakkaata maaloonsaa kana fakkaata abeet butunnee duunee jenneetu ciifnee kaanee waa'ee masaa odeessinu gaafa iimeelii bannu waggaa dhufuu nama manaan dhufnaa siree lafa akkasiin argamaa ta'aa laata pilaaniin keenya immoo kana jarri kun maal inni sammuun isaaniin kaleessa galanii mana ga'anii pilaanii waggaa dhufuu isa dhufuu torban tokko duwwaa tiriippii irra turu deemsa maal mishin tiriippii torban tokko duwwaa turuu irratti pilaanii gara biraa nu kan nu barree qophee daqiiqaadhuma qophee daqiiqaa 15 qophee daqiiqaa 30 qophee daqiiqaa 40 kana barree kan kun immoo nama salphise waan guddaan baradhe dursinee yaadu biyyooti warra dhiyaa kan isaan ittiin nu caalan kan lafa keessaa risoorsiin isaanii yoom akka dhumu beeku boba'aan isaanii yoom akka dhumu beeku qabeenya isaan qaban yoom akka dhumu beeku kanaafitu ardii Afrikaatti achi adeemu harka lafa jalaatiin ardii Afrikaa qabanii kan isaan jiraatan kanaaf dursanii yaadaniiru kan isaan badhaadhan iccitiin badhaadhina isaaniis kana pilaan godhaniiru amma Kiristoos Yesuusitti immoo gaafa dhumnu guyyaa isaan beennu yeroo isaan beennu sa'aatii isaan beennu baay'ee rakkisaa fala fidi kanaaf hoore yeroo hunduma qophee daqiiqaa dhumaatu hin ta'in qophee bara jireenyaa qophaa'uun nu gubbaa jiraatu waaqayyoof galanni guddaan ta'u qophee daqiiqaa dhumaati kan warra abshaalota hin taane gowwoota san alatti hambisa warra immoo abshaala kan misirricha simachiisee misirroo sanaa wajjin akka isaan gammadan akka isaan nyaatan akka isaan dhugan akka isaan kolfan akka isaan basha'an kan godhee qophee dursanii qophaa'u baay'ee rakkisaa jalaan ga'anii qophaa'uun rakkisaa yeroo tokko qabbanee wajjin deemnee barsiifna yeroo barsiifnu wanta gaafannu keessaa biyya keenya keessatti wanta ta'u keessaa mudata baay'ee hin beeknu waa'ee pilaanii hin beeknu
harmee galgala kana irbaatimaa inni kan nyaattanii mana keessaa jennee gaafanna. Abbaa manaa fi haadha manaa barsiifna. Hin kolfaniitu hin beekanne bakka ta'eefi galgalu waanuma argame morra keenya eelee biddee tirannee waanuma argame immoo nyaanna kaas. Borga nama maal nyaattu iftaan laaqana maal nyaattu jennee hin beekan hin beennu nuyi ta'a. Jireenyi kiristinnaa keenyaa kana fakkaachuu hin qabu. Isa jireenya jiraannu keessatti daqiiqaadhumaa qophee daqiiqaadhumaa goonu ta'uu hin qabu. Dursinee yaaduu qabnu. Maaliif Kiristoos har'a ta'e bor ta'e iftaan ta'e hin beennu waa tokko beenna maqaan isaa eebbifamu inni hin dhufa. Hin dhufa. Hin shakkinaa kana. Hin dhufa laataan jedhina waama shakkitan hin qabdan. Balbalarra gahee raad namoota. Balbalarra gahee deebi'ee nu bira gahuudhaaf waggaa kuma gaafata ta'an hin beeku. Garuu dhufa. Yeroo akkamii otuu nu hin yaadin akka hattuu raftee jirtutti hattuu yeroo mana hattu dagattiiftee akka lixutti nummoo akka hin dagannetti akka nama hattuu dammaqee eeguutti jechuudha. Qabeenyi qonna jalaa haatama akka jirutti dursinee qophoofnee irribootuu nu hin dagin galgalaa ganama otuu deemnu jechuudha. Akka Tasalonqee keessatti warri tokko Kiristoosin dhufa eega ta'eeti maaliif hojii hojjennaa hin barbaachisu teenyee eeguu qabnaa ofumaa dadhabnaa ofumaa mana jaarraa ofumaa akka goonaa akka jedhamni. Otuun hojjetin kan hojjechuun barbaanne hin nyaatin jedhee sarratti dubbate bahu. Otuma hojjettanii, otuma dhamaatanii, otuma kurkurtanii, otuma fuusistanii, otuma heerumtanii, otuma fuutanii, otuma heerumtanii, otuma waan hundumaa godhattanii Kiristoos Yesuus dhufuusaa qophee daqiiqaa dhumaatu hin ta'in qophee guutuu godhannee akka eenyu Waaqayyo gooftaan maccaa nu gargaaru. Akka tasaa kun nurra hin bahin anaaf isinii. Warra abshaalotarraa barachuu qabna. Qophee dursaa godhatan Waaqayyoof galanii guddaan ta'u. Namaaf ergisuun barbaachisu bakka ta'eef kan isaanii kan isaan ga'u qabatan. Warri sun immoo gaafa laallu ergifachuuf ta'an wanta namarraan ergifanne dandeenye waan baay'eetu jira jechuudha. Otuu hin beekin balballi nurratti cufama bakka ta'e. Kanaaf warri dammaqan, warri qophee dursaa godhatan, warri qodaa isaanii guutuu godhatan, obsaan warri amma dhumaatti eeggatan balbalichotuun dhumin misirrichaa wajjin gammachuutti galan. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame. Kiristoos Yesuusin dhufa yeroo jennu bifa lamaan dhufa. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 27 irra gaafa laaltani akkana jedha. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 27 irraa. Ilaa akkana jedha isiniin dubbisa. Namoonni al tokko du'uu fi kaa'amaniiru. Namoonni al tokko du'uu fi kaa'amaniiru. Dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos amanaatti dhufu bifa lamaan. Yoo inni nuti du'a gaafa duunus jechuudha akka tasaa gaafa duunu in raawwata. Jireenyi biyya lafaarraa jiru lubbuun foonni keenya biyyootti gaafa dabalu lubbuun keenya fayyisaa isaa birratti jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Yoo inni immoo otuu lubbuun jirru Kiristoos Yesuus inni nu eenyu abdiin keenya nu eeggannu nu dhufu. Kanaaf kan lamman keessaa tokko ta'a. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Eega kana ta'eeti gaa barri nu amma jirru immoo bara dhumatti ariifata. Bara Phaawulos faan jiran waa'een dhufuu gooftaa Yesuus Kiristoos eega akka dubbatame akeekkachiisi of eeggannaa akkasii godhadhaa eega jedhame. Bara nu jiraannu keessa immoo dhufuun Kiristoos Yesuus hammam nutti dhiyaateera jettu amantoota. Hammam nu bira gaheera jettu saba Waaqayyoo. Haaluma olaallee milikkita gaafataniiru warri Yihuudotaa milikkita jaallatu. Dhufaatii kee kana maa inni milikkita nutti maaloo yaa gooftaa jennaan itti socho'ii lafaan ta'a wanta natural disaster wanta adda addaa socho'ii lafaan ta'a balaan hin ta'a mootummaa irratti hin ka'a namoota gidduutti wal jibbuun hin ta'a qomoo irratti hin ka'a lolan dhageessu oduu lolaan dhageessu waan baay'ee dubbateera gooftaan Yesuus Kiristoos. Karuma kanaan illee gaafa deemne ilaallu biyyi dhumaa boqonnaan see dacha'uutti adeemaa jiru. Biyyi lafaa dhumaa raawwataa jiru. Wanta illee raawwatatti fiigaa jiru. Fooyya'aa deemaa jedhanii namootni eegu. Otuu fooyya'ee nuyyuu hin jibbinu hin barbaanne. Garuu kan isin dhibu sagalee Waaqayyoo fooyya'aa deematu hin ta'in itti hammaataa deema. Qaroommi guddataa gaafa deemu hammeenyi namaa baay'ataa deema. Lolli baay'ataa deema. Jibbi baay'ataa deema. Maanni badiinsi uumamaan dhufu baay'ataa deema. Lolaan ibiddi lafa keessaati
inni maannin volcanic eruption inni jedhamu baay'ee ta'aa deema. Si'a tokko na yaadadha waggaa shammoo ja'an dura galmeessuun jalqabe taateewwan biyya lafaarra ta'u. Edaa kan isin dhibu waa'ee socho'a lafaa gaafa laaltanii isee lafarra haftee maan isattiin safaramuun torbaa ol gaafa ta'u mana caccabsu duwwaadha namni beeku malee isaa gadi kan ta'an 6, 3, 4, 5 kan ta'an kan hin mul'anne addunyaa kanarratti socho'uun lafaa qaniitti baay'eetu ta'a. Biyyoota ana jedhan of dandeenya jedhan sooressoota jedhan deebisuu kan hin dandeenye waan baay'ee ta'a. Bulluqi ka'ee nama baay'ee fixi. Ho'i otuma eesii qabanii otuma waan adda addaa jedhani. Abidda dhaamsuudhaaf teknooloojii adda addaatuma qabanii abiddi ka'ee baay'ee fixi. Galaanuma kana tol ka'ee immoo dhufee haree isaan soqu. Waanuma gaariidhaaf jedhamee tolfamatu deebi'ee badiitti jijjiiramee balleessa. Vaayirasiin irraa addunyaa jeeqee ekonomii addunyaa booddeetti deebisee waan allee ta'ee waan allee kan akamu taasise kanallee ilaala. Harki namaa hin dandeenye. Kittibaata jedhamee dhufame. Kittibaatuma warra fudhatame immoo deebi'ee qabame jedhanii immoo haasa'u. Hakiimoti kun walitti himu. Kittibaati kun akkasii 100 keessaa 80 100 keessaa 90 akkasii jedhu. Gaafa immoo deebi'ee immoo kattamaman warruma sana immoo deebi'anii qabamu maanni wanta akkasii jedhu bitatti gala. Beekaatti baratti wanta illee bitatti galee. Moototatti warra wanta illee bitatti galee. Jibbi namaaf nama gidduutti baratti dabalee. Uumamaan kan ta'u badiisa adda addaa baratti baay'atee. Namooti baratti jibbaan qabamanii kan isin dhibu mana waaqayyoo keessatti illee namooti baay'ee wal ciigaani. Yeroo akkasii kana keessa dhuguman isiniin jedha irra caala hubadhaa dammaqaa obboloota durboota abshaala sana ta'a. Misirroon keenya nu eeggannu yoo waan bubbule fakkaate illee waggoota sanitti lakkaabsu illee hin dhufa waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Bara ayyaana waaqoo isin keessa isinii kenna keessa dhaabbadhaa lafa waaqoo isin keessa taa'aati gooftaadhaaf ulfina kennaati ayyaana isaatiin qabamaa deddeebi'aa. Namarraa wanti nu ergifannee abaluun koo naa jira ittiin jennu hin ta'u. Namootarraa fudhattan rakkatan abaluu naa kadhadhee walii kadhachuun jira kadhatas waaqayyoon dhaga'ama hin ta'a. Garuu kan isin dhibu qophaa'inaan gooftaa eeggachuu namarraa ergifachuu tasuma hin dandeenyu qopheen kan mataa keenyaati bara. Deebi'ee immoo qophee daqiiqaa dhumaatiin hin jiraatina. Maal yeroo qaba iftaannoo jira isattaanoo jira waggaa dhufoo jira. Kanaaf sagalee waaqayyoo yoo jiraanne waaqayyo yoo jedha kan inni jedhu kana ta'uu dhiisuu danda'a. Biyyi lafaa raawwachuuf dacha'uunsee guyyaan seen beekamu. Inni nu ilaallu kun darbee anaaf isiniif guyyaan boqonnaa sun yeroo inni itti ga'u hin beekamu. Kanaaf akka isa keessaa hin dhabamne har'a warra dammaqanii akka durboota abshaalota ta'an shananii sana dammaqanii cichanii haala hundumaa keessatti yeroottis yeroo maleettis Kiristoos wajjiniin jiraatanii misirricha simatan waaqayyo gooftaan maccaa ofii isaatiin nu haa taasisu. Gooftaadhaaf galanni guddaan ta'u. Kan obboloota sa'aatiin koos gaheera daqiiqaa 5 fudhadhe natti fakkaata sa'aatiin haa kenname irratti kana caalan deemu. Waa'een dhuma biyya lafaa baay'eedha barumsa bal'aa waan adda addaa ilaalcha adda addaatu jira. Isee dhuma kutaa har'aa kana keessa isee jennu kan duwwaa eegan dubbadheetii nagaa waa sadii qalbifadhaa. Durboota kurna sanarraa waan nu barannu maa inni ilaa bara yoo dhufellee yoo ture fakkaate illee misirrichi dhufa tokko of eeggadhaa. Lammaffarratti namarraa wanti nu ergifachuu hin dandeenye waan baay'ee jira bakka ta'eef qophii mataa keessanii godhadhaa. Sadaffaarratti qophee daqiiqaa dhumaatiin hin jiraatinaa. Waaqayyo gooftaan maccaa isa dhageenye nuuf eebbisu. Ameen. Karaa koo raawwadheeraa obboleessa warra sagantaa dursutti hin deebisaa. Baree obbolooti kadhatanii yoo jiraate kanarratti sunuuf kadhatanii waaqayyo gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Gooftaan ulfinaa fudhatu anas taanaan isinis taanaan warra gammachuu misirroo keessaa hirmatu warra balballitti cufamutu hin ta'ini warra abdii isa eeggatan argatanii bira ga'anii jiraatanii abdii isa eebbifamaa sana keessa jiraatanii hamma dhumaatti imimmaanni bakka hin jirree beelli bakka hin jirree dheebuun bakka hin jirree yaaddoon bakka hin jirree yaadda'uun bakka hin jirree foon haaraa uffatanii beekummi namaa guutuu ta'ee garagarummaan bakka hin jirree ulfina Kiristoos keessa bara hamma bara baraatti jalqabaaf dhuma kan hin qabne ibsaan biyyattii Kiristoos kan ta'e halkanii guyyaan biyya hin jirree achi keessa san dheebonnu akka jiraannu
waaqayyo gooftaan maccaa nu haa gargaaru. Ameen. Isin haa eebbisu. Amin. Waaqayyo gooftaa maccaa guddaa Waaqayyo isin haa guddaa eebbisu. guddisee Manni isin haa keessan eebbisu. tajaajila keessan bara Waaqayyo keessan. sinaa eebbisu eebbifamaa darbaa deema maqaa Yesuus. Eebbasta waaqayyo dachaadhaan eebba kan isiniif haa godhu ammasii ayyaana isaa isiniif haa baay'isu eebbifama. Eebbifamaa gooftaan dachaan sinaa eebbisu ayyaana isaa isiniif haa baay'isu eebba argadhaa. Keessan hoo eebbisa maayikii keessan banadhaati. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa Waaqayyo sinaa eebbisu Waaqayyo gooftaan dachaa sinaa eebbifamaa darbaa deemaa dachaadhaan eebbifamaa Waaqayyo dachaa sinaa eebbisu eebbifamaa. Eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisu dachaadhaan sinaa eebbisu ammallee ayyaana dibata mul'ata isiniif haa kennu waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa. Waaqayyo dachaan sinaa eebbisu innichi isin fo'ate amanamaadha. Isinis amma dhumaatti jabeessee sinaa dhaabu eebbifamaa. Waaqayyo dachaan sinaa eebbisu ergaa yerootiif waaqayyo immoo nu haa gargaaru. Gooftaan fudhatu iddoosaa eebbifamaa baay'ee eebbifamaa dhugaa eebbifamaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu ayyaana isaa isiniif haa baay'isuu eebbaaf ta'a. Eebbifamaa waaqayyo bara jireenya tajaajila keessan haa eebbisu. Galanni waaqayyoof haa ta'u waaqayyo baay'ee nu barsiise baay'ee nutti dubbatee obboloota koo sana keenyatti jiraachuu dandeenya. Waaqayyo nu haa gargaaru iyyuu utuu gara kadhataatti hin deemin dura obboleessa keenya Alamuun jirtaa waaqeffannaa sadumaan waaqeffachiiftu gara kadhataatti deemna. Alamuun nu dhageessa. Nagaa. Tole siif mijataa faarfannaa waaqeffachiiftee gara kadhataatti deemna. Tole eebbifame obboleessa koo sinaa eebbisu. Waaqayyo sinaa eebbisu sagalee waaqayyoo nutti dubbatamaa oleef gooftaan keenya Yesuus bara baraan haa ulfaatu. Ameen. Maatii sagalee waaqayyoo nutti dubbatan kanaa yeroo isaanii TV mo'arraatti sagalee waaqayyoo barsiisaa turan baay'een jaalladha. Waaqayyo guddaa isinaa kabaju ulfaadha. Umuriin keessan lafa kanarratti hadheeratu jaaraa lafarra tura. Waaqayyo sinaa eebbisu fakkeenyummaa gaariidha. Ulfaadhaan isiniin jechuu jaalladha galatooma. Amen.